Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Sinkisaara ji'a fulbaana 8. Guyyaa kanatti ji'oota waggaa sanaa lakkaa'uuf kan oolu addeessi jalqabaa ni ba'a. Kunis Maanziil kan jedhamudha. Urjiileen baatiiwwan 12 Alhamaalii hanga Haatuutitti soorattoonni baatilee ni jiru. Sooruu isaanii xumuranii guyyaa kana tokko jedhanii eegalu. Guyyaa kanatti ilmi Baraakiyuu raajii fi lubni Zakkaariyaas harka mootii Heroodisitti wareegamummaadhaan boqote. Lubni kunis waa'ee dhaloota ilma isaa Yohaannis Cuuphaa yeroo ergamaan hangafti Gabri'eel itti himetti amanee hin fudhanne. Kanaafis hanga daa'imichi dhalatutti arrabni kee ni hidhama, dubbachuus hin dandeessu jedheen. Yeroo daa'imichi dhalatettis arrabni isaa hiikame, Waaqayyoonis galateeffate. Maqaa mucichaa isaas Yohaannis jedhee barreesse. Innis haati manaa isaas Waaqayyoonii fi namoota duratti mudoo tokko malee jiraachaa kan turan namoota qajeeloo ta'uu isaaniif kitaabni qulqulluu ragaa ba'eera. Ulfinni isaaf haa ta'uuti. Yeroo gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dhalatettis sagaduudhaaf beektoonni ni dhufan. Heroodsis mootummaa isaatiif ni sodaate, ni nahees. Kanaafis ergamoota isaa ergee kutaa biyya Yihuudaa Beetleemii fi Galiilaa keessatti daa'ima waggaa 2 fi isaa gadii akka ajjeesan taasise. Dadhabbii isaatiin Heroodis akka waan Kiristoosin ajjeesutti yaadee ture. Kana boodas ergamaan Waaqayyoo Yoosefin abjuudhaan waan inni itti mul'ate ajajeef daa'imicha yookiin gooftaa keenya haadha isaa giiftii Maariyaamii fudhatee gara Misrii dhufe. Elsaabeet garuu mucaa ishee Yohaannisin fudhattee gara bosonaatti baate, gara lafa onaa gammoojjii sanatti baqatte. Achittis mucaa ishee guddisaa waggaa 7 jiraatte. Kana booda ni boqotte. Daa'imichi barsiisaa ta'ee amma Israa'eliif mul'atutti gammoojjii keessa kophaasaa jiraate. Daa'imman ajjeesee erga fixee booda Heroodsis tarii Yohaannis Kiristoosin ta'uu danda'a jedhee yaade. Gara abbaa isaa Zakkaariyaasis deemanii mucichi akka barbaaduuf loltoota isaa erge. Zakkaariyaasis bakka mucichi jirus bakka haati isaa jirtus ani hin beeku jedheen. Heroodsis mucaa kee naaf hin fiddu taanaan sin ajjeesa jedheen. Zakkaariyaasis dhaadannoo isaa kana hin sodaanne. Loltoonni Heroodsis mana qulqullummaa fi iddoo aarsaa gidduutti Zakkaariyaasin ajjeesan. Ulfinni isaaf haa ta'uuti. Waaqayyoos foon isaa isaan jalaa dhokse. Dhiigni isaa garuu akka dhagaa taate. Yeroo akkuma amaleeffannaa isaaniitti kadhannaadhaaf loltoonnii fi uummanni dhufanitti luboota keessaa tokko mana qulqullummaa seenee dhiiga ititaas arge. Iddoo aarsaa sanaa sagalee akkas jedhu ni dhaga'e. Kunoo mucaan Baraakiyuu Zakkaariyaas ni ajjeefame. Kan haaloo isaaf ba'u hamma dhufutti dhiigni isaas ni iyyiti. Akkas kan jedhus jira. Gartuu raajotaa 12 keessaa tokko kan ta'e Zakkaariyaasis ilmi Baraakiyuu isa kana miti. Inni hin ajjeefamne. Umurii isaaf kennametti bakka Uureet jedhamutti du'e malee. Foon isaas mudoo tokko malee achi argame mana kiristaanaas hojjetaniiruufi. Zakkaariyaasis inni kun garuu foon isaa hin argamne. Waa'ee ajjeefamuu isaaf sagalee dhiigaa isaatu ragaa ba'eef malee. Dabalataas akkas jedhame. Yeroo Heroodis daa'imman ajjeesetti Yihuudoota keessaa tokko dhufee ergamaa Waaqayyoo dhala argatta jedhee Zakkaariyaasitti himeera. Tarii inni Kiristoos ni ta'a jedheen. Kanaaf Heroodsis daa'imma isaa akka Yohaannisin ajjeesaniif loltoota isaa gara Zakkaariyaasitti erge. Zakkaariyaasis loltoota sanaan akkas jedheen. Daa'imichi ani iddoo bira geesseen jira. Ana wajjin karaa irratti bakka sana fudhadhaa jedheen. Amma inni gara iddoo qulqullaa'aatti ol isa galchutti isuma wajjin deemanii. Innis mucaa isaa qarqara iddoo isaa aarsaan irratti dhiyaatu irraa ka'ee irratti kadhate. Kunis yeroo dhaloota mucichaa isa ergamaan Waaqayyoo itti himedha. Yeroo sanattis ergamaan Waaqayyoo isa harkaa butee daa'imicha gara gammoojjii Zifaataa jedhamutti geesse. Daa'imicha yeroo dhabanittis abbaa isaa Zakkaariyaasiitiin ajjeesanii. Kanaafis Waaqayyo Yihuudootaan dhiigni Zakkaariyaas inni isin iddoo qulqullaa'aa walakkaatti ajjeestan isin irra ni ga'e jedheen. Du'a isaaniitiif sababni isaanii waan ta'eef Yihuudootaan akkas jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuunis kadhannaa isaatiin nu haa fayyisu bara baraan. Ameen.
Guyyaa kanatti immoo manni Waaqayyoo qajeelaa fi tolaa kan ta'e hangafni raajotaa Museen ni boqote. Raajaan kun hanga lubbuun isaa darbee isaaniif kennutti gartuuwwan Waaqayyoo warra ta'an wajjin baay'ee kan dadhabedha. Innis biyya Misirii fi galaana Eertiraa irratti raajii gurguddaa hojjeteera. Innis ajaja Fara'ooniif jedhanii warri isaa yommuu bishaan Misirii keessa buusanitti galaana keessaa fuutee kan guddiste intalli Fara'oon Tarmuutiif ilma jedhamee waamamuu hin jaalanne. Fara'oon ijoollee dhiiraa kan warra Ibrootaa akka ajjeesaniif ajajee waan tureef yeroo argettis ilma ishee akka ta'uuf haala gaariidhaan guddifte. Waggaa 40 yeroo ta'ettis nama qomoo Ibrootaa tokko namni qomoo warra Misirii yeroodhaan arge. Nama qomoo warra Ibrootaa ta'e sanaaf inaafee nama qomoo warra Misirii ajjeese. Borumtii isaas qomoo warra Ibrootaa keessaa 2 ta'anii yeroo wal lolan arge. Innis isaan aarsee gidduu isaaniitti nagaa buusuuf yeroo ka'etti inni tokko akkuma namicha warra Misirii sana ajjeefte anaanis na ajjeesuuf barbaadde jedheen. Museenis dubbii sana sodaatee gara lafa warra Midiyaamitti baqate. Achittis haadha manaa fuudhee ijoollee 2 godhate. Achis waggaa 40 jiraate. Biqiltuu Phaaxoos gidduudhaas abidda boba'aa argee hubachuuf yommuu itti dhiyaatus biqiltuu Phaaxoos jedhamee gidduudhaan Waaqayyotti dubbate. Gara biyya Misiriis deemee ijoollee Israa'el achi akka baasu ajaje. Kana booda Waaqayyo harka Museetiin rukuttaawwan 10 warra Misirii irratti fide. Inni jalqabaa bishaan lagaa dhiiga gochuu, inni xumuraas dhala hangafa warra Misirii ajjeesuudha. Kana booda uummata sana biyya Misirii baasee galaana Eertiraas addaan qoodee gidduu isaanii ceesise. Bishaan galaanaa sanaas Fara'oonii fi loltoota isaa irratti garagalchee isaan cilimse. Kana boodas lafa onaa keessatti waggaa 40 guutuu nyaata samii yookiin mannaa isaaniif buuse. Bishaanis kattaalee keessaa isaaniif burqisiise. Hojii gaarii kana hundumaa Waaqayyo harkaa nama gaarii raajaas Museetti isaaniif hojjete. Isaan garuu jechaan itti darbuu ture. Yeroo baay'ee dhagaadhaan rukutanii ajjeesuuf ni barbaadu ture. Inni garuu isaaniif jedhee gara bal'ifatee waan isaaniif Waaqayyoon kadhataaf ture. Baay'isee isaan jaalachuu isaarraa kan ka'e, yaa Waaqayyo, badii saba kanaa hin dhiistuuf yoo ta'e anaan galmee jireenyaarraa na haqi jedheen. Akkuma nama jaallatu wajjin haasa'utti si'a 570 Waaqayyo wajjin dubbachuu isaatiif kitaabni ragaa ni ba'a. Fuulli isaas galata Waaqayyoo irraa kan ta'e hanga ijoolleen Israa'el yeroo isaa ilaalanitti akka hin duuneef sodaatanii fuula isaa akka golgatu itti himanitti ni ife. Umuriin isaas safaramee waggaan 120 yeroo xumuramettis gargaaraa isaa ilma Nawwee Iyyaasutti akkuma ofii eegetti uummata kana akka eeguuf harka isaattis akka kennuuf Waaqayyo Museedhaan itti kenni jedhee ajaje. Museenis Iyyaasuu waamee ajaja Waaqayyoo ajaje. Seera isaas akka eegu uummataas harka Iyyaasuutti dabarsee kenne. Gara biyya dhaala isaaniittis inni akka isaan galchu mirkaneesseef. Museenis akkuma Waaqayyo isa ajajetti godoo dhugaa ba'umsa sana keessatti waan hojjetamu hundumaa hojjetee erga qopheessee booda gaarreen keessatti boqote. Sana boodas harka ergamootaatiin dhoksaadhaan awwaalame. Ijoolleen Israa'el fudhatanii akka isatti hin waaqessineef Waaqayyo reeffa Musee dhokse. Ijoollee Israa'el keessattis akka Musee raajaan gaariin yookiin gaarraamiin qajeelaan akka hin kaane kitaabni ragaa ba'e. Seexannis foon Musee ijoollee Israa'eliif ibsuu yeroo barbaadetti duuka bu'aa Yihuudaan akkuma dhugaa ba'etti hangafti ergamoota Mikaa'el isa ifate. Gocha isaa kana irrattis itti dheekkamee isa dhorke. Ijoolleen Israa'elis guyyaa 40 isaaf bu'an. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, nunis kadhannaa isaatiin nu haa fayyisu bara baraan. Ameen. Guyyuma kana kabajamaa Diimaadiyoos kibba Misir kutaa bulchiinsa Danxuu jedhamtu magaalaa Darsaabaa jedhamtu keessatti wareegamummaadhaan boqote. Yeroo hundumaa mana kiristaanaa deemaa hiyyeessotaa fi dhukkubsattoota gaafachuus ni jaallata. Namni ifaan tokkos itti mul'ate. Deemee gonfoo wareegamummaa akka fudhatu ajaje. Waadaa samiis ni galeef.
Kanattis baay'ee gammade. Abbaa fi haadha isaa dhiisee biyya isaatii bahee maqaa isaa kabajamaadhaaf gidiraa fudhatu keessatti akka isa gargaaruuf akka isa jajjabeessuuf Waaqayyoon kadhate. Gara biyya Atreebees deemee mootii sana duratti waa'ee gooftaa keenyaaf amaname. Mootiin sunis gidiraa guddaadhaan erga rakkisee booda gara bulchaa biyya Iskindiriyaa kan ta'e gara Lukiyaanositti ergee osoo doonii keessa jirus ulfinni isaaf haa ta'uutii gooftaan keenya itti mul'ate. Gammachuu baay'eedhaanis jajjabeessee tasgabbeessee waadaa galeef. Onnee isaas baay'ee gammade. Mootiin Lukiyaanosis gidiraa hedduudhaan erga gidirsee booda seefiidhaan morma isaa irraa kute. Gonfoo wareegamummaas mootummaa Waaqayyootti ni fudhate. Namoonni biyya isaas dhufanii foon isaa fudhatan, kabaja guddaadhaanis ni kabajan. Foon isaa irraas raajiiwwanii fi ajaa'iboonni hedduun ni mul'atan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa wareegamaa kanaatiin nu haa fayyisu. Sugni isaas nurra haa bulu bara baraan. Ameen. Guyyaan kun guyyaa boqonnaa Qiirqos isa nyaanni isaa aannan gadamsaa ta'e guyyaa boqonnaa isaati. Raajiiwwan hedduu kan hojjeteeti. Waaqayyo kadhannaa isaatiin nu haa fayyisu. Ameen. Guyyaan kunis guyyaa yaadannoo wareegamaa Luukiyoosidha. Qulqulluu kanas mootiin tokko gidiraa baay'eedhaan erga gidirsee booda seefiidhaan morma irraa akka muran ajaje. Gonfoo wareegamummaas ni fudhate. Kana malees guyyaa yaadannoo qulqulluu Efreem, qulqulluu Yohaannis, qulqulluu Aandiyoo fi Eeliyaas Amoon monoksichaati. Sugni isaanii nurra haa bulu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen.